Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma beekamu qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa irraarree akkasuma qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabiskiraayibii laayikii godhaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii godhaa. Viidiyoo kanallee hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha. Daqiiqaa 8 fi sekeendii wayitii jechuudha. Salphumatti baay'ee gabaabduudha jechuudha. Kanaaf hanga dhumatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa sana ergatanii fi faayidaa guddaa qaba. Keessattuu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin daldala isin ergu sanaan hin dabale moo hin qannase jechuurraa salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo guyyaa har'aa baay'ee ol ka'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi biyyoonni hundumtuu dabalaniitu jiru karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkuma beekamu inni karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin qabadhee dhufee jechuudha. Biyyoota 6 jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin immoo biyyoota 6 jechuudha. Biyya Kuweetiitti dabaleen biyyoota 6 qabadhee dhufee jechuudha. Baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin jechaadha. Egaa biyyoota akka Ameerikaan doolaarii Kanaadaa, doolaarii Awustiraaliyaa, doolaara Homarri haala Duubaa Dirhaama, Saa'ud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronnaa Turkii Liiree fi kan kana fakkaata jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 biyyoota maqaadhee jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin immoo biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Saa'ud Arabiyaa, Riyaala, Duubaa Dirhaama, Kuweet Dinaara jechuudha. Birrii biyya Kuweetii guyyaa har'aa itti dabaleen jira jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiima 23 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dabaleetu jira jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin Ameerikaa doolaariin jechaadha. Ameerikaa doolaari bicha osoo hin taane biyyoonni hundinuu jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin birrii 100 fi birrii 60 fi saantiima 23. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 30 fi saantiima 89. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 40 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dabaleetu jira jechuudha. Kan itti aanu Homarri haalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 73 fi saantiima 94. Duubaa Dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiima 62 jechuudha. Birriin Duubaay guyyaa irraa birrii 49 fi saantiima 62 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee birrii 50 ga'uu geetu jira jechuudha. Birriin Duubaay tokko jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin jechaadha. Karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birrii 43 fi saantiima 62 jechuudha. Karaa baankiitiin xiqqoo birriin Duubaay gadi salphumatti karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Doolaari bicha osoo hin taane biyyoonni hundinuu jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiima 53 jechuudha. Birrii Saawudii tokko jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli jechuudha. Karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin birrii 42 fi saantiima 67. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechuudha. Birrii 500 birrii 90 fi saantiima 29 jechuudha. Dhugaa dubbachuu birriin Kuweet illee naannoo birrii 60tti dhiyaateetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dabaleetu jira jechuudha. Birrii 10 qofaafee jechuudha. Birrii 600 galuudhaaf jechuudha. 590 jechuudha. Guyyaa har'aa birriin Kuweet tokko jechuudha. Akkasuma immoo birriin Kuweet jechaadha. Karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yookaan nigdii baankiitiin birrii 500 fi birrii 12 fi saantiima 73. Kan itti aanu Baareen Dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 83 fi saantiima 73. Joordaan Dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 57 fi saantiima 06. Chaayinaa Yowaaniin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 27 fi saantiima 11. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi
birrii 48 fi saantiba 34 jechuudha. Paawundiin guyyaa irraa baay'ee dabaleetu jira jechuudha keessattuu paawundiin jechaadha. Akkasuma immoo paawundiin jechaadha. Paawundiin tokko karaa baankiitiin jechaadha dhifama. Paawundiin karaa baankiitiin birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 55 jechuudha. Paawundiin tokko jechuudha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 62. Akkasuma immoo yuuroon karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 99. Kan isaan koronnaadha. Koronnaan karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 19 fi saantiba 20. Iswiis Biraankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 200 birrii 26 fi saantiba 69. Turkii liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 3 fi saantiba 78. Hijibshaa paawundii yookaan birrii Hijibti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 3 fi saantiba 62. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 61 saantiba 49. Yemen rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin 0 saantiba 76. Hindii ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birrii 1 fi saantiba 91. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin guyyaa har'aa dabaleetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi biyyoonni hundinuu dabalaniitu jiru jechuudha. Birrii Paakistaan irraan kan hafe biyyoonni hundumnuu dabalanii jiru jechuudha. Birriin Paakistaanii fi birrii Yemen immoo baay'ee xiqqoodha. Biroota keessaa baay'ee xiqqoodha. Kanaaf isaan dabalan san gamuu dabalanii yoo hir'isan isaan gamuu hin hir'isanii jechuudha. Kanarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu dabalaniitu jiru. Guyyaa irraa karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin dabaleetu jira yookaan qaala'eetu jira jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan keessattuu jechuudha. Joordaan keessa dinaara biyya sana osoo hin taane doolaariidha jechuudha kan isin fudhattan. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Birriin Beerutii yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha saantiba wayitii jechuudha. Kanaaf doolaarii fudhachuu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jeetanan jira. Doolariin inni maqaa isaa hin dhahin hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf salphumatti isin doolaroota keessaa Ameerikaa doolariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolariidhaan reeggatu yookaan saabbattuu jechuudha. Birrii isin fudhattan isa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen jirtan immoo paawundii biyya sanaa miti jiru. Salphumatti Ameerikaa doolariidha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarra karaa Itiyoo Bilaak Maarketii yoo ergattanii Ameerikaa duraanii tokko birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 23 jechuudha. Isumaan dura dubbadhe. Kanaan irra eeggattu jechuudha guyyaa har'aa ergattan. Immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan. Baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 23 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin guyyaa irraa akkana ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii Ameerikaa doolariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.